عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان عركفوني جرجفتو إيمان رومو كقالبوني في جاربون إدي لا الدنيا رتركم تاني بيجي نجاة تاني ربي ساعاتي تنا إسين جاي إسين إنجتشان نجا قوت الحمد لله قالت ربي إسين اللي أكنا جاة تان أبدي قبا أنا تموتوا بيا warri matamutu bif mati tatan heddu takagalatoma isinin jira warri gana hara garachana lakiya dhuftan ko tanatti dabalama isinin jira obboleeyyan kiyya subscribe like gochuun maatii kiyya ta'a waan beenurraa wal abarsiifnu waan wallaalirraa wal hagaafannu isinin jira obboleeyyan tiyya qaqqaaliiwwanii fi gaggaariiwwanii wal jajjabeessinu isinin jira like subscribe gochuun dagatina share gochuullee dagatina yoo isinitti tole yoo isinitti toluu baate dhageeffadhaati irraa fayyadamaa isinin jira irraayoo isinuu fayyadamtan hagawaan anaa fi like yookiin subscribe naa gootanii jechuudha ufumaayyuu irraa fayyadamaa isinin jira waan irraa isin fayyadu wantaan isinii dhiisu waan qabatamaan ofii kiyyaa fayyadame malee gad isiniin dhiisu isiniin jira obboleeyyan kiyya waan bu'aa ofii kiyyaa itti deddeebisee irraa argadheetiin jedhe isinii fida al takkaan isiniin fidu jechuudha al takkaan argeef isiniin fidu ofii kiyyaatti fayyadamini obboleeyyan kiyya maalii fi anallee rabbirraa na gaafata waan hin taane ofii isin barsiise haga yoomin akiraatitti buruu akiraatitti rabbiin irraana gaafata deebi'ee ilmaa ilmooti jetti taruu danda'a jechuudha maaliif wanti yuutuubii kanarratti gallakkise ilmaan kiyyallee akka wanni kiyyallee akakillee kiyyallee arguu dandeetti jechuudha fakkeenyaaf buruu miidiyaa fayyadamanii sarchee yoo godhanii jedhan maqaan kiyya kun bahee fi yookiin waan an har'a dabarse kana ilaalanii yookiin isaan illee ittiinonni ta'uu danda'an waan ta'eef waan gaarii malee hin dabarsu isinii jedha obboleeyyan tiyya. Asumani gara gaafii keessaniitti deema gaafii keessan isinii deebisuu dhufe gaafiin keessanillee maali viidiyoo kaleessaa fi hadha gallakkise irratti waa'ee shuqoo fi yookiin naaniin abishii fi yookiin akkasuma helba afaan arabiffaatiin jedhamuu fi sigaa maxabashaa fi absuudaa yookiin naaniin tuqurasmuudaa yookiin habba soodaa ka jedhamu irratti gaafiin keessanii isinin jira obboleeyyan tiyyaa isarratti deebii isinii deebisuu fi warri sigaa maxabashaa maali yoo jettani warra ollaa kennaa yookiin warra soddaa kennaatitti nu balleessee maal goonaa uumaa gochuu hin dandeenyu afaan oromootiin maal akka jedhamu hin beeku afaan amaariffaatiin sigaa maxabashaadha sigaa maxabashaatti fayyadama jechuudha hin beektanii yeroo duriitiin gizee harka muraa farma muraa aanolee afaan tokko qoonqaa tokko amantii tokko hordofaa abbootiin kenna sawwaan ta'eef isaan irraa fudhatanii sigaa maxabashaa isaan baasan san fudhatanii qabatanii afaan oromootiin leessoqeellee gaafadheellee nama hedduullee gaafadhee isuma jedhama naan jedhanii kanaafuu sigaa maxabashaa isa kana jechuudha kun goggogaadha hin goggoffamee kino goggogaa akkanatti gaa'onni irraa bitama suuqarraa bitama jechuudha deebi'ee ammallee hin jira jechuu warri kennu kun mazraa qaba naanaa wajjin mazraa dhufaa gizee mazraa dhufu shaayii wajjin hin dhuganii akkanatti isa bichaalee dafisanii shaayii agdarii wajjin fa'allee dhuganii shaayii gurraatti wajjin akkanuma shaayii diimtuu wajjin hin dhuganii jechuudha ammallee yeroo xurii laguu yookiin garaan nama dhukkube akkasitti shamarran dafisanii bishaan daffaatti naqanii keessa tursiisanii dhugan shamarran ta'e dubartoota ta'e warra xurii laguutti dhufu jechuudha ammallee deebi'anii mataafillee rifeensaa fi zayitii fidanii zayitii elbatti naqanii zayitii sanitti isaan hin daakanii anatu daakee bullaa ta'ee isinitti beeksisuu dide akkanuma firee isaa kanatti naqan isaan jechuudha. Firee makanaan baala isaa kanatti naqanii zayitii san qadaadanii haka torbaanii akkas teessisanii achiin booda akkasuma keessa taa'a jechuudha zayitii sun dhumatutti jechuudha. Zayitii san haga inni dhumatutti akkasuma keessa taa'a akkasumatti ittiin dibatan gaafa dibatanii dhiqatanii jechuudha. Anis zayitii saniinis dalagee hitiraa. Isa kana kaleessa kana hin daafe jechuudhaani isuma kana daafe jechuudha maaliif shittaa yookiin naani foolii abishii yookiin shuqoon akkuma beekamu foolii qabdi haa isa balleessuuf daakee itti naqee anini abishiin anam kaleessa dibadhe suni fooliin isaa foolii kanaati malee akka beekutti yookiin qimamii barbaree fi qimamii shiroo akkasuma qimamii madallashaa barbareetii wanti kun biyya keenyatti akka naannoo keenyaatti kan beeku madallashaa barbareen dillikii godhan jechuudha barbaree waliin dallaqama wanti kun gizee qullubbii wajjin barbaree cafallaqan waliin cafallaqama sigaa maxabashaa ammallee sigaa maxabashaa jedhamee gizee foon xabbasa yookiin xibsii foon waddanii isa
wajjini gizee foon affeelamee waddamee geeffamuu gaheetti fidanii isa kana keessa fuudhanii mi'eessituu yookiin urgeessituudha. Mi'eessituu urgeessituu akkanumaan fudhadhaa wanti biraa hin jiru jechuudha. Hin urgaayaa hin mi'eessalle jechuu nyaata. Kanumatti fudhadhaa afaan Oromoo kabiraa dirqama afaan Oromoo afaan keenya qonnee baasuu qabaannaa jusrimaa yoo fuunu dhalataan ammaa kuni afaan keenya meeshaalee hedduu biyya keenyatti afaan Oromoo hin fayyadamnu afaan Amaariffaa fayyadamna yoo namni tokko wanti sun maali afaan Oromootiin jedhame beennee hin hiinnu jechuudha. Akkinu akkuma amma sigama xabashaa nama hedduu gaafadhe namni hedduun sigama xabashaa saanumaan beennanii gariin ammoo gallaayaa buuphaatti xabbasanii fi yookiin naan beedetti xabbasan naa hime fa'aatu jira. Isa kana waan ta'eef dirqama nuti dhaloonni ammaa kuni dirqama baasuu qabaan maqaa biqiltoota keenya biqiltoota naannoo keenyatti argamu maqaan isaa afaan Oromootiin maal jedhama warra hafe irraa barachuu qabaanna isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa inshaallah gaafa gara biyyaa deebi'e waan biraa hin godhu magaalaa irra deemeetiin dirqama waan ashaakiltii yookaan biqiltuu naannoo keenyatti argamu ka faayidaa qabu maqaa isaa afaan Oromootiin maal jedhama jedhee gaafadhee isiniin dhiyeessaa inshaallah. Kanaafuu akkasitti fudhadhaa isiniin jira obboleeyyan kiyyaa sigama xabashaa maan fudhadhaa yookiin urgeessituu yookiin mi'eessituu jechuudha. Gosa bilaa namni hin beekne jiru gosa bilaan illee akkasuma barbaree fa'a wajjin daakamaa shiroo fa'a wajjin isin daakamaa baaqelaa ta'ee ataraa ta'ee kama ta'e wajjin hin daakamaa mallee waxii waxanii jedhan gizee waxiin geeffamu gaheetti keessa fidanii buusanii shittaa yookiin foolii bareedaa urgeessa waan ta'eef jechuudha. Kunis akkasumatti fudhadhaa isiniin jira obboleeyyan tiyyaa yoo gaafii biraan irraa qabatan koomentii jalatti gaafadhaa isiniin jira. Ammallee obboleeyyan kiyyaa rifeensi keenya wanta tokko maaliif ilaallee namarraa bannee osoo hin taane wanta tokko yeroo takkaan wanti tokko yeroo takkaan hin ta'u obboleeyyan tiyyaa yeroo calqaba dibatasanii fi yookiin rifeensa keessa isinirraa yaasuu danda'a garuu itti deddeebi'a yoo mataan keessan mataa jijjabaataa fa'a ta'e torbaan keessatti yeroo lama dibadhaa jechuudha gizee lama torbaan keessa dibadhaa torbee keessa gizee lama oo dibattan adaduma inni laafaa isinii dhufuun hin laafa jechuu hedduu isaa laafisa wallaahi ani maaliif ofii kiyyaa waan fayyadame waan ta'eef yeroo inni isinii laafaa dhufe harka kennate torbaanii deebiftanii isaa irraan ammoo gatuu dhiisuu otoo hin taane torbaan lamatti deebiftanii jechuudha. Ammallee obboleeyyan kiyyaa akkanatti jiraa isaa yoo daanneetiini itti fayyadamne hoo rakkoo qabaa jettee obboleettii tiyya yoo kana jiraa isaa daattee itti fayyadamte rakkoo hin qabu garuu gizee miicitu rifeensa kee keessatti si hafa jechuu buqqee keessatti si hafa wanni isa habba qincee akkasuma qincee ta'aa hin bullaa'ee duqeeta ta'ee diqiqsiin jedhu hin bullaa'u diqiq jedheetiin siin bullaa'u jechuudha. Qincee ta'ee hafa qincee ta'ee waan hafuufi qincee waan ta'ee hafuuf rifeensa keessaatti rakkisa. Amma immoo kan bishaan keessan zaftanii bulchitan kun tokkoffaa shittaa isaaf shittaa abishii wanta biraatiin miti kan shittaa qabu abishiidha. Abishii shittaan hin bada jechuu zafasafamee jedhee hin bobbokotti bishaan dhuddee waan jettuuf ajaan isii yookiin foolii isiin kennitu irraa badaa. Ammallee deebi'ee gizee daattanii sirriitti bullaa'ee ittiin jedha rifeensa keenya gizee dhiqan rifeensa keessatti hin hafu jechuudha. Andura calqaba gizee hojjeta eegale akkanatti daakee dheedhima isaa kan odoo bishaanitti nadhe akkasumatti daakee akkasii zabaadii fi maayineesii uuma itti dabaladhee akkasii dibataa ture garuu haga guyyaa sadii yoo mataa kiyya filadhu akka nama daaraa mataa kiyyatti naqee mataa kiyya keessaa jiga jechuudha uffata kiyya irratti jigaa morma kiyya fa'a irratti jigaa fakkeenyaaf hedduu isaan rakkisaa ture akira irra ufuma kiyya namarra illee ilaalle zafazafiitii kana namarraa ilaalle ufuma kiyya itti ka'ee meeqoo zafazafuu wayyaa mijaree zafazafee jennaan naaf ta'ee jira alhamdulillah gizee hunda zafazafee dibadha jechuudha. Sigama xabashaan akkana jira jiidhaa isaallee ammoo suuraa fidee isinii kaa jechuudha jiidhaa isaa akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa akkasitti jira isaallee daattanii dibachuu dandeettanii absuudaan hin bullaaya abishiin hin bullooftu abishiin qincee taati yoo gingilchine hin gingilchinee ka jalaa bullaa'ee san jalaa baasna jettan malee hin jiraa ta'a isuma silaa odoo zafazzaftanii irra siinii gaarii yoo zafazzafuun isinitti hin tolle warri zafazzafuun isinitti hin tolle akkasumatti daakaa itti fayyadama akkasitti illee faayidaa qabdi haa gizee mataa keessaa isin bahuu didhabdu malee lakkisanii yoo gingilchaan hin jira miti gingilchaan buna maal isaa maqaan isaa to bismillahir rahmanir rahim
يا ربي استغفر الله أفاني نبدأ أفاني نبدأ جنجلشة بنا كتلالا تيم بنا تلالا مصفايا بنا جسورة مصفايا بنا تنجلشة تاني أكسر تدي بس تاني تاني سنين جرا ولا ينكي يا وانا لقيت بتاني بكلا توما فيديو سنين إيرسو كافي براليو كواتم كومنتي يلا تكافة دا سنين دي بس